Okay, daawwattootaa fi kabajamtoota akkuma beekamu viidiyoolee garaagaraa isin gadhiisaa ture. Amma aappii yeroo dhiyootti beekamaa ture. Kani kalaqa Oromootiin kalaqameessa beekamaa jiru. Amma aappii sanarratti akkamitti akka buufattanii itti fayyadamasaa waan takka hammata muraasa ta'e tokko isin agarsiisuuf yaalii godha. Isin hundi keessanuu na hordofaa. Isin jiraan hordofaa dura dursoo efa appilikeeshinii barbaaddattee appilikeeshinii keessan irratti yeroo takka tuyixaa jecha efa yeroo takka akkasitti tuyixee booda bifa kanaan isinii fidaa jecha. Amma tokkoffaarratti aappii gara aappiidha gaafa dhuftu aappiin kana fakkaata. Tokkoffaarratti mee hiriyaa akkamittiin argachuu danda'a isa jiru isinatti agarsiisa. Tokkoffaarratti iddoo sarchii kana ni dhuftanii iddoo sarchii kana gaafa dhuftu bifa kanaan sii fidaa jecha. Efa bifa kanaan sii fide booda all pupil group post video page jira. Isaan kana keessa pupil irra godhatta. Efa pupil irra godhatte booda namoota barbaaddu fakkeenyaa fi cimaa okay nama cimaa 2-3 jira, lamaanurraan hin qaba. Isatti aanu mee fakkeenyaa fi Hanaan jee gaafan barreessu bifa kanaan namoonni biraas dhufuu danda'anii bifa kanaanii bifa kanaan Hannaa Araarsoo, Hanaan Shaam, Hanaan Alii bifa kanaan dhufti jecha. Gaafa bifa kanaan dhufte asirratti ati add friend kajuu kana tuqachuu dandeessa. So nama feete bifa kanaan gaafachuu dandeessa. Hiriyaas gaafachuu dandeessa. Inni itti aanuun immoo akkamitti hiriyaa follow baakii deebisnaa hiriyaa nu gaafate. Amma gama gubbaa kana irratti isii waaleetii jira, isii diimtuu laayivii tanaa jira, sarchii jira. Iddoo sarchii kana moggaa iddoo sarchii tana moggaa ijoollee lakkuu fakkaatu tanaatu jira. Okay, silent godhee ziiziin mul'atu. Iddoo namaa tana gaafa dhatuunu bifa kanaan nu fidaan. Amma namni guyyaarraa reefun tana friendii namaa deebisee waan ta'eef iddoo kana sii fida. Amma contact request 0 naan jaa. Yoo namni follow si gaafate iddoo kanatti 215 si gaafachuu danda'anii iddoo kana tuyixee hiriyaadhaaf deebisuu dandeessaa. Yoo fedhe immoo isuma gama jalaa namoota haaraawwan ni jiran seenaaf hikmaa amiin mujii jee jira. Isaan kan amma contact godhachuu dandeessaa jecha. Inni itti aanu amma sin jiraami. Inni itti aanu maal laalla seete akkamitti profaayila keenya jijjiirannaa akkamitti jijjiirannaa kan jettanii iddoo profaayilaa ni tuyita. Gaafa akka nuu fidu iddoo kaameeraa mul'atuutu jira. Iddoo kaameeraa tana gattuyinaa jecha. Iddoo kaameeraa tana gattuyina. Iddoo tana gaafa gattuyinu bifa kanaan nuu fidaa jecha. Gaafa bifa kanaan nuu fida akka nama haaraa banuu deemu sii fidaa. Iddoo profaayila keetii kana gattuyita. Gama jalaa kanatti kaameeraa yoo barbaadde gaalaarii yoo barbaadde sii fidaa. Ani gaalaariin barbaada. Amma fakkeenyaaf gaalaariilee bifa kanaan naa fida. bifa kanaan naa fidaa. Efa bifa kanaan naa fidee
fakkeenyaaf an suuraa jijjiirrachuun barbaada waan ta'eef kameran kana isa kanarra haa kaa'u. Isa kanarra gaafan kaa'u bifa kanaan ol naa baha jechuudha. Bifa kanaan ol naa baha. Maalin godhaa oloon harkisa akkatti gaafan oloo harkisu gama jalaa kana appideetii isii jettuutu jira jecha. Isii appideet jettu tanaatu jira jecha. Kabajamtoota daawwattoota cimaa koo subscribe godhuu hin dagatinaa. Galatoomaa isiniin jenna.